TV OMN Sagalee Uummataa. Dhugabaas keenya miidiyaa walabaa abdii Oromootaa kan akkaan nujjabaa hayyootaan dhaabbattee sabni si kunuunse tanaafuu bubbultee guyyaa har'aa geesse. OMN jabeessuuf Oromoonni marti kiyyaa keenyaa keetii jechuun himuun fitti ilaalcha siyaasaa qabanii moggaatti takkaa dooynoomanii osoon didin qanditti daran gajjabeessan hundee isaa sirriitti. Nuuf jiraadhu OMN baga nuuf dhalatte ijaa gurraaf afaan Oromootaa taatee raaftee girgireessuun diina baareessitee dhugaa afaan dhabdee meeqa addunyaatti himtee. Shira alaaf keessaa hunda dandeeyattee diinnis si ugguruuf horii meeqa baaftee atis abdii murree bishaan jala yaaftee yeroo meeqa buutee onnattee ol baatee shira xaxxuu hundaa dhugaan irra aantee. Haqaan haqaaf jaaramtee ni beeka namuutu tantaane fakkeessitee umtee soban himtu ragaan deeggartee dhugaa kan gabaaftu silaa akka shiraatiin hanga arraan turtu ganna 4 dhiisi guyyaa 4 bultu. Dhugaa ummata bal'aa fuddaa keen mul'ata dhugaa dhokoteetu si keessaa dubbata ati nuuf daawwitii wahallee nuuf caalta waggaa 4 miti san caalaa jiraata. Saba si jaalatu kan lubbuu siif laatu Oromoota qabdaa tanaaf tuqaan taatu umrii nuuf dheeradhu yoomiyyuu siif jirra daran nuu guddadhu nuuf ta'e Aljaziiraa. Garamte hayun jaramte omtu simbukisu OMN undenke jabada dino witifatu yaluf si uguru wankamnu nitirmana OMN ijab gurra hawasa Kenya